kilabiin kubbaa miilaa firii tokkummaa Gujii dargaggoota umurii waggaa 10 hanga 20 gidduu jiran kanneen leenjii cimaa fudhataa turan milkaa'inaan eebbisee jiramu. Guyyaa dargaggoota keenyaa fi guyyaa addaati. Maatii fi jaallattoonni ispoortii ba'anii eebba dhaloota boroo kana irratti argamuun jajjabina guddaa uumanii jiru. Haa ta'u malee dandeettiin kun gara sadarkaa guddaatti ce'uu fi deeggarsa barbaada. Qaamoleen dhimma ilaallatu hooggantoonni ispoortii fi abbootiin qabeenyaa dhaloota abdii biyyaa ta'an kana cinaa akka dhaabbattan waamichi isin dhiyaatee jira. Dandeettiin dhaloota keenyaa deeggarsa keessan yoo argate urjiiwwan gurguddaa biyya kana addunyaa akka ta'an shakkii tokko hin qabu. Haaluma kanaan waloon haa ijaaruu dhaloota keenya haa deeggaruu baga gammanne firii tokkummaa Gujii bakka dandeettii ittiin bilchaatuu fi ittiin guddatu waan ta'eef hordofuu hin dagatinaa. Ispoortii waliin gara fuuldura karaa sooshaal miidiyaa kan yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii, instaagiraamii dabalatee akka nu hordoftan kabajaan isin gaafata.